naga jirtu fayyaa keessanii jiran galata rabbii. Kutaa lammaffaa isaa qabadhee dhiyaadheen jira. Kutaa lammaffaa isaa kan hojjannu baala kana ta'a. Baala kana hojjanna akkaataa isatti hojjannu waliin ilaalla jechuun faana ta'a. Jalqaba eega kana gooneen booda sansala 10 dhoofnaa jechuudha. Takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 isa kurnan kan eega kanatti hojjannee booda asitti iddoo tanatti akkana finnee akkana goonaa jechuun wal qabsiisaatumaan deemnaa jechuudha. Akkana wal qabsiisna kanneen hunda isheetu wal qabsiisna baala hojjechuuf deemnaa jechuudha. Kirriin kiyya xiqqoo isa furdaadha. Saniif harkaan luxubachuuf yaala. Kirrii barbaadaniin hojjechuu dandeessu. Baala garuu yoo hojjettan halluu magariisa yoo ta'e irra filatamaadha. Egaa akkana goonee booda finnee asitti wal qabsiisnaa jechuun ammas akkanatti wal qabsiisna irra isinii deebi'a. Kan eegas kennee booda finnee kanaan akkanatti wal qabsiisnaa jechuudha. Eegan wal qabsiisnee booda ammas akkuma duratti sansala 10 2 3 isa 10 dhoofnaa 3 4 5 6 7 8 9 10 isa 10 ammas eega 10 dhoofne akkuma duratti finneet asitti wal qabsiisnaa jechuun akkanuma godhaa deemne. Akkasinii galuu abdiin qaba. Yaada keessan naaf barreessaa. Ammas akkuma duratti itti fufnaa jechuun wanta jijjiiramu hin jiru. Ammas dhufnee akkuma duratti isaan as bira yoo geennu finnee tan ammas akkanatti wal qabsiisnaa jechuudha. Akkanatti wal qabsiisnaa. Amma lama hojjannee tokkotu nuuf jechuudha. Baala isii sadii hojjannaa. Isii sadii hojjannaa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jechuun ammas akkuma kanniini lakkaa'uu dandeenya. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 jechuudha. Maaliif giddu galeessa yoo ta'e wayyaa mooroo yoo dhedheerate immoo bareedu. Saayiziin ishii wajjin deemuu qaba. Baalli saayiziin ishii kana hagana yoo ta'e baalli saaguma ishii wajjin yoo ta'e baay'ee bareeda jechuudha. Yoo guddaallee ta'e baala lakkoofsa isaa guddisanii hojjetanii jechuudha. Amma tun ishii xiqqoo waan taateef baalallee xiqqeessinii gabaabsinii hojjannaa jechuudha. Ammas akkuma duratti akkuma duratti isanitti hojjannaa jechuuf innee asitti wal qabsiisnaa. Isin mul'ata. Finnee asitti wal qabsiisnaa jechuudha. Manuma takka takka isii keessatti wal qabsiisaa deemnaa jechuudha. Ifama kirriin yeroo tokko baay'ee furdaa ta'e nama onnaa jedha. Moor garuu isatu bareeda baala kanaaf saniif isa filadhe. Isin saayizii feetan fayyadamuu dandeessu. Amma eega kana finnee booda akkana eega goonee sadiin kana eega geessinee booda finnee kan akkana goonee asiin kan waafu kana isa kana finnee walitti
akka dachoo walitti harkisnaa jechuudha. Walitti dachaasnee sana booda ammas ittuma deebineet hojii keenya itti fufnaa jechuudha. Kana gooneen booda amma akkanuma goonee asirraa eegallaa jechuudha. Inni eegallaa baala keenya hojjechuu goonee isin mul'ata. Kana eega goonee booda akkana goonee mana tokko tokko keessatti hojjechaa deemnaa jechuudha. Ifamaa kan isinii galaa jiran abdiin qaba. Baay'ee nama dhibu, baay'ee salphaadha. Jalqabuma isaa yoo argani nama dhibu jechuudha. Hunda ishii keessaa akkanatti takka takka dhahaa deemnaa jechuudha. Amma ka hojjetaa jirru baala amma as iddoo kana yoo geennu asii finnee iddoo ishii kana yoo geennu sansala 4 takka 2 3 4 hojjannaa jechuudha. Afran kana hojjannee finnee kan akkanuma finnee asiin seensisnee kanneen lamaan wal qabsiisnee jalaan akkanatti finnee wal qabsiisnaa jechuudha. Sana booda hojii keenya itti fufnaa. Asuma eegalla akkuma duratti sanatti hojjannaa jechuudha. Naannoo isaa akkasumatti hojjetaa deemnaa jechuudha. Karaa gabaabatti baala hojjanna. Kirriin koo baay'ee xiqqoo nama rakkisuuf yaala. Akkuma amala isaatti ittiin hojjannaa jechuudha. Ammas iddoo kana eegageenye kanatti hojjannee booda iddoo kana eegeenyu finneetti wal qabsiisnaa jechuudha. Wal qabsiisnee booda finnee ammas akkuma duraa san mana hundaa keessatti akka takka dhahaa deemnaa jechuudha. Ngasii ammas akkuma asitti goone san akkana ka hojjanne ammas asitti takka 2 3 4 sansala 4 hojjannaa jechuudha. Finnee ammas akkuma duratti wal qabsiisnaa jechuudha. Ammallee ittuma deebinee hojii keenya akkuma duraatti itti fufnaa jechuudha. Ammas akkuma duratti
hojjannee jechuudha baala lama kanaaf isa kanas akkasuma wal qabsiisna finnee asitti wal qabsiisnee booda akkanatti wal qabsiisnee booda hojii keenya itti fufna jechuudha. ammas akkanumatti finnaa jechuudha baalicha. Uma wanta jijjiiramuun qabu jalqabarraa eegalle akkuma tokkotti finnaa jechuudha. Sorry gariin baay'ee namoonni jedha. Yeroo hundaa yookiin iddoo sammuu ishee kana yookiin as yookiin sansalala afur hojjannee haada jechuu sansalachuu kana afaan oromootiin sansaluma na fakkaate sansalatuma 2 3 4 achi booda ammas akkuma duratti san finnee wal qabsiisnee itti fufna jechuu akkuma duraa san uma jijjiiramne hin jiru itti fufna jechuudha. Akka jijjiirama argannu akkasuma haaluma saniin itti fufna. Ifamaa jedhatumaan hojii kenna itti fufna jechuudha. Hunda isaa isinitti agarsiisuu fedheeti. Mana hundaa keessatti takka hojjettu wanti dabalii gootanii jiru tokkuma tokkoon xumurtuu jechuudha. Amma baali keenya akkana xumuramee jechuudha. Finnee ammas as bira yookiin wal qabsiisna. Finnee akkana wal qabsiisna jechuudha. Kajalaa kana isa kana jarri wal qabatan harkisuu dandeenya. Baalli keenya haala kanaan amantee jechuu kana jechuun kana jechuun isa kana jechuudha. Isa kana kan eega kana xumurre wanti itti aanu irraa kunnaa jechuudha. maqasiidhaan kunneen booda duubisnee asiin duuba deebisnee akka inni jalaa hin hiikkanne yoo barbaanne tana finnee asiin wal qabsiisuu hin dandeenya jechuudha. Akkuma ni kanneef jechuudha. Yoo guduunfinillee kutuu hin dandeenya, duuba deebisnellee kutuu hin dandeenya. Sun akka fedha keenyaati. Amma kan asii guduunfinee irraa muraa jechuudha. Akka mul'anneef nu fayyada. Duuba deebisuun keenya ishee kanas wal geessinee booda irraa muraa jechuudha. Baala keenya eega akkanaan geessinee
kanaan geessine kutaan itti aanu wanti itti aanu qadaada tana akkamitti akka wal qabsiisnudha. Qadaada tana banagara tana qadaada kana kanuma hojjetanii jechuu qadaada gubbaarra kanaaf yoo hojjennu kanaaf qadaada barbaachisa. Qadaadni sun akkana itti kata'uu jechuudha. Isa san kam asitti takka 2 3 4 5 ka hojjetan kana kanuma hojjetanii jechuu haga 5 hojjetanii irraa cirtu jechuudha. Achi booda waan goonu isinitti agarsiisa. Akkana ta'a jechuu booddeen isaa deeme itti fufnu. Amma kan akkamitti akka hojjennu ilaalaa deemnee jirra. Tana asiin ishii tana finnee urreet akkana hodhaa deemnaa jechuudha. Ishii tana wal qabsiisnaa. Marfeen nu barbaachisa. Marfeen wal qabsiisnaa jechuudha. Asirra fidaatumaan achi asin urru asuma asiin hin fayyadamnu asuma qofaa ishii takkatti tana fudhataa deemnaa jechuudha. Ishii takkatti tana isin mul'ata. Ishii takkatti tana fudhata. Hunda isaatu naannoo isaa kana hodhinaa jechuudha. Takkatti qofa fudhannaa jechuudha. Akka safeedicharraa ishii takkatti qofa fudhannaa kan jalaarraa lachuu fudhannaa jechuudha. Isin mul'ata. Tana qofa fudhannaa jechuudha. Tana qofa. Booda kanumatti naannoo isaa waliin geennaa jechuudha. Naannoo isaa hunda isaas waliin geenneeti hin duuchinu. Amma egaa kana hodhine akkasii hodhine jirra. Amma tun hangafte xixii keessa kennaa jechuudha. Akka hin golbanne walitti goroggodamneef xixii itti goonaa jechuudha. Akka bareedinni ishee akka jalaan banne akkasuma akka teettu laalee baay'ee ittiin guddisnu gidduma galeessaan akkuma saayizii isheetiin ta'a jechuudha. Wanti ta'u hundinuu tunan baay'ee xiqqoo kan taate xiqqooma itti godhe jechuudha. Achi booda itti fufnee finnaa jechuudha. Ka hodhaa jirru hodhaa kenna afaan ishee amma walitti finnaa jechuudha. Isin mul'ata. Kanatti hunda isiitu hagasii finnaa jechuudha. Amma iddoo tokko 2 3 kana sadiinitti sansala hojjannaa jechuudha.